Guyyaan har'aas Agustii 25/8/2025 jijjiirraa maallaqaa yookaan immoo oolmaa sharafoonni maallaqaa ittiin sharafamaatii olii karaa gabaa gurraachaa fi gara baankiitiin isinii qabadhee dhufeetiin jira kan biyyoota 16 olii akkas kan ta'anii akkasuma guyyaa kaleessaa baankii irratti hin daballee achumarra jira karaa gabaa gurraachaan immoo qannasiitu jira biyya hundarraayyuu saantiba gadi buuseetu jira siniin jedheetiin ture viidiyoo sana nama muraasatu ilaalee sababni isaasin sheerii laayikii gochuun keessan duubatti hafaadha yookaan hin irraanfattu hin dagattu natti fakkaata. Ammoo dabaleetu jira jechuudha karaa baankiitiinis karaa gabaa gurraachaanis isa kana garaagarummaan har'aa fi kaleessa jedduu jiru. Viidiyoon guyyaa kaleessaa hojjedhe warri haaraa taatanii gadi buutaniiti hordofuu dandeessu kan har'aatiin wal madaalchisuuf yookaan garaagarummaa akkamiitu jira seedhu adda baafachuu fi akkasumallee jijjiirraa maallaqaa yookaan immoo isaa sharafni baankii irrattis ta'e karaa gabaa gurraacha bakka tokko hin dhaabatu guyyaatti gadi bu'u jira guyyaatti dabalu jira isa kanammoo yeroorraa gara yerootti wanta jiru kan hordofuu fi beekuu qabu isinidha waan ta'eef sirriitti hordofaa isin kanaafuu seensi keessan viidiyoo kanarratti laayikii gochuutiin seenaa baay'een keessan koomentii barreessuu fi muddamina tun dhaggeeffatanii hin xumuriini akkasuma immoo koomentii barreessuu keessan irra caalaatti kan fayyadu laayikii gochuudha waan ta'eef isiniifis isa kanatu salphata akkasuma beezii ta'uu dandeessu hojii irratti qabamtanii koomentii barreessuu isiniin mijachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef laayikii xaqqi gochuudhaan seenaa isiniin akkara sagantaa guyyaa irraatti tun darbiin dursa viidiyoo kana ilaalleetu waliin gara sagantaa ittaanu yookaan immoo oolmaa sharafa guyyaa har'aatti darbina keessattuu ijoolleen beerut keessa jirtanii baay'ee isin fayyada waan ta'eef sirriitti dhaggeeffadhaa obsan. Waa'ee gabaa gurraachaa irratti warri dhugaa beekuu barbaadan kan keessan na gaafatanii deebii isinii kennee miti. Warri miidiyaa jirtan viidiyoo garaagaraa dhageessanii itti rakkachaa jirtan naa dhagaa obboloota koo. Anillee nagarrame gimmaan keessaa dhugaa gimmaan keessa soqa. Maaliif akka nama qarshii erguu tokkottan dubbadha. Qarshii egaa gabaa gurraacha cufeedhanii hanga irraatti qarshii ergaatuma jira. Dura akkam jirtu. Viidiyoon kun nama hedduu bira akka ga'uuf akkaawuntiin koo waan linkii keessa waan jiruuf naaf dhaqqabsiisu. Kanaaf iyyuu meekoo linkii gochuudhaan sheernaa gochuun duuti gochuu osoo dandeessan nama fayyada malee nama miidhu. Xiqqoo yoo dhiyaatellee obsaan na dhaggeeffadha adaraa keessan. Koomentii barreessuuf hin muddaminaa waan isin fayyaduuf hin fayyadne hanga dhumaatti dhaga'aatii saniin boodetti fufaa. Anumaan argadhu waan ta'eef. Yaa ta'utii malee qarshiin qabamee yookaan akkaawuntiin qabame 140 wayii akkas jedhu. Yaa ta'utii malee biyya alaatti kan gabaa gurraacha hojii keessa hojjetan yookaan kan birrii namaaf dabarsan biyya arabootaa keessa akkaawuntii kana qofatu jira. Nama ganaa qofaadhaa. Kuni warroota guyyaa hamma guyyaatti miiliyoona tokkoof gimmaashaa galamaa sochaasanidha. Mee warri gurra keessan jechuun tiivirraa warra dhageessan gizee oduu dabarsan biyyarraa yoo dhageessan dubbatanii jiru. Warri miidiyaa akkasii jedha. Kunniin caarraa hattootaatiif karaa banuu ta'aa jira. Adaraa isaaniif beeksisa hojjechuu isaaniif ragaa ta'uu akkas ta'aa jirtu. Amma birriin ijoollee hedduu qabamee jira. Dallaalti warruma ergu santu qabate malee gabaa gurraachi dhibbatti mee kan soba jedhee dhufee haa dubbatu. Viidiyoon irratti hojjedhu. Soba kanaan jettee irratti hojjedhu. Ani immoo sobaa ta'uu kiyyaa fi ijoolleewwan ergeef akkasuma immoo asumarrayyuu kan jiran jechuudha. Kanan beeku tiktookii isaaniitis kan hin beekne baay'eetu jiru. Dara sanyii guyyaa tokko lamaadhaan qarshii meeqa akka darbaa isiniif maxxansa. Eeyyeen. Ijoolleen jirtan immoo koomentiin kaa'a. Kanaafuu qarshiin darbaa jira. Akkaawuntii xiqqaan dabarsaa jira. Sunniin kan qabame akkaawuntii guguddaa qarshii guddaa warra dabarsuudha. Kanaaf hubadhaa. Ittaansuudhaan gama kiyyaan waan lama bichaa isinii kenna. Kanan jiraatu beeruuti. Yeroon an jalqabaa qarshii erguudhaaf jalqabu viidiyoo wayii hojjedheetinan jalqabe. Viidiyoo san immoo warri dhagoo barbaadan deemeen keessa gabbu'ee isiniif fidaa. Isiniifan maxxansee tokkoffaa irratti isiniifidha. Inni biraa nuti mana madaamii keessa hojjenna. Qarshii girama akkaawuntii nu dabarsitanii gizee tokkoon beektu hojii madaamiin beektu sa'aatii nutti darbuu danda'a. Ganama carraa argachuu dhabuu dandeenya. Sababa saniif xiqqoo hin tura. Gizee hundas miti. Hin beektu ijoolleen dambanyuun sirriitti beektu warra hin beekneef malee. Kanarraan kan hafe inni biraa immoo inni ijoon tokko jira. Guyyaatti yoo gaafattan
dura waa isiniin jedha. Dambanyoonni kun beektu kun warra hin beekneef yoo qarshii gaafattan sa'aatii itti ergitu sanitti adda asii bahuu danda'a jedhee nan hima. Dhugaa waaqaa ittiin dabalu irraan hir'isu. Maaliif na taazzabu waan ta'eef warra jiran. Gini mana haganaa keessa jira. Laal qarshiin mana haganaa keessa jira. Sa'aatii itti ergitu yookaan saantiba ta'uu danda'a yookaan birrii wayii ta'uu danda'a caammaa yookaan qannasuu danda'a jedheen hima. Kuni soba warra jettan akkuma dura dubbadhe ta'a. Hundumti keessan nu galatooma adaraa keessa waaqees na eegu hattootarra of eegaa. Warri viidiyoo jettanis dhibbatti jaratii keessan naaf baatanii hin hojjetinaa. Daldaltootaaf hattootaaf Bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u nagaa keessanii faamilii keebii qofshaalee guyyaa har'aasii Agustii 25/8/2025 oolmaa jijjiirraa sharafa ittiin sharafa maatii olii karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa fi karaa baankiitiin isinii qabadhee dhufeetiin jira. Yeroo jalqabaaf gara mana kanaatti warri dhuftanii sabiskiraabii gochuutiin miseensa maamila maatii naaf ta'a akkasuma viidiyoo laayikii gochuu sheeriidhaani. Beelii kana gadi tuquunii akkasuma viidiyoon as gubbaarratti guyyaa guyyaatiin gadhiifamu akka isin qaqqabuutiif isin fayyada irra tuquudhaan gurraacheffadhaa jecha akkuma dhageessan egaa viidiyoon kun isin fayyada dheetini namoonni tokko tokko waan hin hubanneefu ijoolleen nyaata waamanii ergaa seetee diddii jedhanii ijoolleen tokko tokko cufame jettaniiti dallaalonni caalaatti akka maallaqa keessan fudhatanii badan yookaan kana sababeeffatanii qabatanii akka ta'anitti gargaaraatii jirtu jechuudha malee guutummaa guutuutti gabaa gurraachi cufamedhamee seerri bahee murtaa'e tokkollee hin jiru. Warri immoo biyya keessaa namni 138 hojjettoonni baankii keessaa qabamanii gara seeraatti dhiyaatanii akkaawuntiin isaanii jalaa uggurame warri jedhamani warra hattoota fixixi jedhee guyyaa adii ija ashabootiin dhiqatee qarshii baay'een guyyaarraa gara guyyaatti akkaawuntii gurguddaa qabaniif akkaawuntii isaaniirra galu isaanii kan qabame malee guutummaa guutuutti immoo nama 138 qofa miti kan gabaa gurraacha hojjetu jechuudha. Asirratti akkasittiin hubadha obboleettiin kun waan isheen jette dhageessanii jirtu har'a viidiyoo yoo isinitti dheerates immoo dhiifama yeroo tokko tokko wanta jiru isin hubachiisuuf gaafa jedhan viidiyoon dheerachuu danda'a waan ta'eef obsaan dhaggeeffadha. Akkasuma ijoolleen Beerut keessa jirtanii obboleettii kana yoo barbaadanii karaa viidiyootti aanuutiin immoo isa maqaa ishee isiniif fidee isinitti himuutiin nan danda'a. Beerut keessa jirti isheen illee in hojjetti jechuudha karaa gabaa gurraacha kana waan isheen jette dhageessaniitu isa kana fakkaataa akkasittiin hubadha. Gara oolmaa sharafa guyyaa har'aattiin darbinaa jechuudha. Har'a akkuma isiniin jedhee Agustii 25/8/2025 guyyaa kaleessa baankii irratti hin daballee karaa gabaa gurraacha qannasee ture isiniin jedhee ture. Har'a immoo baankii irrattis karaa gabaa gurraachaatiinis dabaleetu jira. Hagam akka dabalee garaagarummaa jiru walumaan ilaalaa na waliin tura obsaan na dhaggeeffadha. Guyyaa har'aa doolaarri Ameerikaa tokko karaa baankiitiin 138 saantiba 48 karaa gabaa gurraachaa 163 saantiba 63 guyyaa kaleessa doolaarri tokko baankii irratti 136 saantiba 44 ture. Har'a immoo 138 saantiba 48 jechuudha. Garaagarummaa kanatu jira. Karaa gabaa gurraachaallee akkasuma baankii irratti halkan tokkotti birrii 2 fi saantiba ta'e dabalee jechuudha. Inni tiyaanuu paawundii sterlingii karaa baankii 183 saantiba 18 karaa gabaa gurraachaa 221 saantiba 9 yuuroo 161 saantiba 72 karaa gabaa gurraachaa 191 saantiba 81 suuziin firaangii karaa baankii 169 saantiba 66 Suudin kiroonii 14 saantiba 28 isaan kun karaa baankiitiin Norwee kiroonii karaa baankii 13 saantiba 47 Kanada doolaarii karaa baankii 97 saantiba 98 karaa gabaa gurraachaa 118 saantiba 30 Saudi Arabiyaa riyaal karaa baankii 36 saantiba 79 karaa gabaa gurraachaa 43 saantiba 63 inni tiyaanuu Dubaay dirhamii Dubaay dirham 37 saantiba 59 karaa baankiitiin karaa gabaa gurraachaa immoo 44 saantiba 50 Awustiraaliyaa doolaarii karaa baankii 87 saantiba 89 karaa gabaa gurraachaa 106 saantiba
digdamii afurii chaayinaa yuwaan karaa baankii 18 saantiba 90 karaa gabaa gurraachaa 22 saantiba 89 kuweet dinaar karaa baankii 443 saantiba 99 karaa gabaa gurraachaa 536 saantiba 37 Jordan dinar karaa baankii 199 saantiba 23 karaa gabaa gurraachaa immoo 230 saantiba 55 Qatar Riyal karaa baankii 39 saantiba 5 karaa gabaa gurraachaa 43 saantiba 10 Egyptian Poundii 2 saantiba 93 Israa'el Shekel 42 saantiba 8 Turkii liiraa 3 saantiba 47 Bahariin dinaar karaa baankii 377 karaa gabaa gurraachaa 130 92 Omar Riyal karaa baankii 369 saantiba 76 karaa gabaa gurraachaa 425 saantiba 11 jechuudha. Olmaa sharafa guyyaa har'aa baankii irrattis karaa gabaa gurraachaanis akka kanatti dabalee tojechuudha. Garaagarummaan kaleessa har'aa kana fakkaata. Akkuma isiniin jedhee guyyaa guyyaatiin hordofuu fi jijjiiramaa jiru garaagarummaa jiru adda baafachuutii qabdu. Akkasuma immoo akkuma kaleessa isinitti himee Saawudi Arabiyaa irratti dallaalonni gaafa qarshii isinii erganii riyaala 50 fudhatu isiniin jedheera. Akkasuma ijoolleen Jordan jirtanillee dinaara 10 kaffallaa jettanii jirtu. Warri Beerut jirtanillee akkasuma doolaara haa ta'u paawundii haa ta'u wanta fudhattanii 10 kaffallaa jettaniitu jirtu. Dubaayillee 20 kaffallaa jettanii jirtu. Akkasitti waan itti jirtanii koomentii irrattis meeshii wal godhaa. Anis immoo waan an beekuuf hin argirra isinii qabadheetii dhufachuudha. Bakki isiniin gallee isiniif hin hubatamne yoo jiraate akkasuma koomentii jalatti na gaafachuutii dandeessu. Hojiin dallaalota akkuma jedhamtanii akkasumatti hin hubadha. Mallaqa keessan qabatanii sababa kanaan fudhatanii akkasan jalaatiin banne cufame jettanii maaliif amma kana fomansiisuun barbaachise? Aga mootummaan seera baasee jala muree kanaan bahaatii bu'aa je'utti wanta qabatamaa toon argiini koomentii jalatti warri nama qeeqxanii koomentii barreessuuf hin ariifatina. Viidiyoo haga xumuraatti erga dhaggeeffattanii isinii galee booda wanta beektan irraati koomentii barbaadan barreessuu dandeessu isiniin jedha. Olmaa sharafa guyyaa har'aa isa kana asuma irratti xumuramaa. Viidiyoo biraatiin hagan deebi'ee dhufutti maatii ta'aa yookiin sabskraaybii toon godhiin seenina seensi keessan laayikii haa ta'u akkasuma sheer gochuutiin viidiyoo biraatiin hagan deebi'ee dhufutti bakka jirtanitti nagaa fayyaanaa ta'a. Viidiyoo yoo dheerate dhiifama baay'ee.